Maryam Rabbi keessaniif Rabbi koo gabbaraa jedhee dubbatee jedha. Ayyee Yesuus Kiristoosis Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi Waaqayyoo keenya qophaa isaa gooftaadha. Isa bichaa waaqessaa jedhee Yesuus Kiristoos maal dubbataa ture? Kana dubbataa ture. Barsiifni Kiristoos barsiisaa Quraana keessattis macaafa keessattis Waaqayyoo tokkicha waaqessaa jechuudha. Akkasumas kan maqaa jette immoo maqaa sila macaafni maqaa isaan beeku. Ilaa ammatti Aramaayikitti illee maqaan isaa haqiiqaan argamne kan haqiiqaa maqaa beekusa kanadha jechuudha. Ayyee isa barattoota Yesuusutu ta'anii maaliif dubbii wal dhabaa dubbii wal rukutu akkamitti haasawan jechuudha. Ayyee akkasumas macaafa keessatti illee maal jenne Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis jericha sana hin beeku jedhe. Quraana keessattis maal jedheen maalee isalii bihaqqin ani dhugaatti hin qabu maafi wala aalamu ani hin beeku jedheen Quraana keessatti suuraa shanaffaa ayata 116 irratti ani hin beeku jedheen. Yesuus Kiristoos inni macaafa keessatti maal jedha ani hin beeku jedha. Macaafa keessattis maal jenne nama jenne. Quraana keessattis maal jenne nama jenne. Yesuus Kiristoos akkasumas Yesuus Kiristoos maal jedhe Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti ani waan biraan barsiifne wanni bira barsiise maali Waaqayyo keessan jedhee barsiise. Quraana keessatti suuraa shanaffaa ayata 117 irratti maa qultu lahum illaa maa amartanii waan ati na ajajje malee ani hin dubbanne wanni inni ajaje maali ani abudullaha rabbi Waaqayyo kiyya waaqessaa yookaan Allaha waaqessaa rabbii wa rabbukum Allahi koo fi Allahi keessanii jedhee daayirektii dubbataa jechuudha. Allahi koo fi Allahi keessanii jedhee dubbata. Deeqaan dhume Ayye Allahi koo fi Allahi keessan jedhee dubbata. Ayye intina jechuudha ammas sana bichaa osoo hin taane dubbii ati natti himte malee isaanitti himne jedhee Quraana keessatti dubbate. Ayye macaafa keessatti Yohaannis boqonnaa 17:8 irratti dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneeraa jedha. Dubbii Waaqayyoon itti hime hundayyuu isaanitti himeera. Quraana keessatti maal jedhe ani dubbii ati natti himteen itti hime waan biraatti himne jedha. Kanaafuu Yesuus eenyu Isaadha. Quraanni sunis ergamaa Rabbii inni kunis ergamaa Rabbiiti jechuudha. Aye. Akkasumas Yesuus Kiristoos inni macaafa keessaa maali jennee yoo laallu garbicha Waaqayyooti. Garbicha Waaqayyooti. Isaayyaas 42 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo itti fufee garbicha koo inni ani ol qabu jedha. Akkasumas intina hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti Yesuus Kiristoos maal jedhamee ni jira hojjetaa Waaqayyo yookaan immoo garbicha Waaqayyooti jedhamee ni jira jechuudha. Akkasumas Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irratti hojjetaa koo jedhee garbicha koo jedhee Waaqayyoon isa dubbatee jedha. Quraana keessatti maal jedha in huwa illaa abdun an'amna alayhi kuni Yesuus Kiristoos eenyu jennaan garbicha keenya waja'alnaahu masalan li bani Israa'el. Bani Israa'eliitiif fakkeenya goonee jedha. Macaafa keessattis maal jedha akkuma tamma Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti yaani inni Israa'elin bulchu. Quraana keessatti maal jedha waja'alnaa masalan li bani Israa'el jedha. All right. Ega kamera jira. Okay, biliyoon kompaarishinii macaafa qulqulluu waan dhufte fakkaata. Kan waasaa turre Yesuus macaafa qulqulluu ta'e. Atammoo Baaybiliin bakka kana maal fakkaata? Sunniin gaafii gaafachuu hin dandeetta. Gaafii gaafattee deebisa. Fakkeenyaaf walitti dhufeenyi Beetaalihemii fi Naazireetii maaliidha? Yoo jette akka macaafa qulqulluutitti bakki inni itti dhalate Beetaliheem jedhama. Kakuu Moofaa keessatti ilaalle ka dubbateedha. Naazireet immoo bakka dhaloota abbaa fi haati turanidha. Bakka dhaloota isaanii. Erga achitti Beetaliheem wanti dhaqanii fi maaliif akka dhaqan galmeessisuudhaaf akka dhaqan sirnaaf akka dhaqan macaafa qulqulluu ifa godhee lafa kaa'an. Macaafa qulqulluu hin dubbifne. Macaafa qulqulluu. Anamma waa'ee Quraana nan galchu. Sila maal jette? Quraana Rabbiin akkana jette. An bakki itti siin jedhe gaafa jalqaba Iqraa jedhamuun eenyutu Iqraa jedheen? Kasin jedhan achiin booddee ka dhufee Rabbitu akkana jedheeni Gabri'eeltu akkana jedheen jedhu san isaa miti hangaafii as gaafadhe. Kan iddoo Iqraa jalqaba dhufee jedhutti eenyutu akkas jedheen ka jedhu nabiyyichinuun beeku haati manaallee hin beektu nama biraatu itti hime jechuudha. Achiin booddee jedhameeraanii hin jedhamneeni maaf kuma kitila hin jedhamneen yeroo jalqaba ergaa fuudhu fakkeenyaaf Museen gaafa dhufu lafti ati dhaabatte qulqulluudha kophee miila keetii baasi jedheeni ergaa jalqaba yeroo ergu Foundation isa irra dhaabatan irra hundaa se yaadannaa qabadhu. Ka biraa macaafa qulqulluu qabdee tana fakkaata daqiiqaa. Daqiiqaa qabdee? Qabdee? Ati hin qabne laa itti fufi daqiiqaa 9 irra jira. Daqiiqaa tokko. Eeshi. Tole kanaaf an qabeera an kiyya kaawuntii godhaara garuu kaan irraa dura reset godhe shi itti hafuun okay. Okay. So macaafa qulqulluu akkasii gaafachuu dandeenya. Waa'ee abbaa lamaa Kiristoos dubbata.
tokko inni Maatiyos keessa jiru exactly lineage karaa Yoosef irraa dhufe yeroo ta'u inni Luqaas keessaa immoo karaa soddaa isaa wajjin kan wal qabatedha. Kana historical background macaafa qulqulluu wajjin kan wal qabatedha malee Yoosefii kallattii garaagaraatiin dhufee dhalate yookaan ammoo san ka jedhamu san gaafii yoo gaafatti san diiteelii san nisii deebisa suuta jedhee ragaa naa qabadhu. Bakka itti gaafii gaafachuu barbaadu jechuudha. Tabiraa Kiristoos Yesuusiin macaafa qulqulluu akkamitti akka ibsame sii dhufa jechuudha. Akka macaafa qulqulluutti dhufa. Tokkoffaa Daawit mataan isaa gooftaa kan ittiin jedhe. Kakuu moofaa keessatti faarsaa 110 lakkoofsa tokkorraa kabarraayiti jedhe gooftichi gooftaa kooti mirga kootaa ka jedheen hin jedhe inni sun dhufee ka dhalateet hin jedhe Kiristoos Yesuus. Mee macaafa qulqulluu fi quraana keessaallee xiqqoo sii tuttuqa. Garuu akka amma ati deemaatutti anqara koompaarijiinii ka quraanaatiif ka macaafa qulqulluullee wal bira qabee dhiyeessuudhaaf ture. Akka itti deemaattu garuu olii gadi yaadumuu fi arreengistii gooti keessa fiigaatta waan ta'eef kaayyoon kenna ka wal gaafanne Yesuusiin macaafa qulqulluutii fi kan quraana keessaa tokko miti ka jedhu. Okay. Suuraa sadaffaa ayata 47 irratti Maariyaam yaa gooftaa kiyya odoo namni tokkollee ana hin tunne akkamitti ilma naaf argama jette. Akka kanatti Rabbiin waan fedhe uuma yeroo waan tokko murteessetti ta'i qofa isaan jedhe yoo san intaa jedhen. Okay, akka asirraa jedhaarutti kanaaf Yesuus ta'i jechuudhaan ta'edha. Inni macaafa qulqulluu mootii Yesuus Kiristoos ta'i jechuudhaan kan dhufe miti. Ilma waaqa jiraataati. Macaafa qulqulluu irratti Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti hangafa ilma ishee deessee lafa bultii karaa deemtutti iddoo hin arganne waan turanii fi wayyaa ittiin maramee siree horii keessa nyaatu irra ciibsite jedha. Bakki itti dhalate siree horii keessa bakka horiin bulu jechuudha. Inni quraana keessaa lafti itti dhalate gammoojjiidha. Gammoojjii kana keessaa eenyullee biran ture. Inni macaafa qulqulluu Yoosef bira ture. Akkuma sila isiniin jedhe ragaa hedduun kan mirkanaa'e. Okay. Milikinni Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti milikinni isaa immoo kana mucaa wayyaan itti marame milikinni dhalachuu isaa jechuudha. Kan macaafa qulqulluu keessaa. Ka biraa gara yaadatti gabaabsuun eenyummaa isaa irratti haa xiyyeeffannu. Uumaa boqonnaa 22 lakkoofsa 14 irratti Abrahaam maqaa iddoo sanaa Yahiwee Yeri'ee jedhe. Gaaf kamiin? Gaafa ilma isaa Yisihaaqiin aarsaa dhiyeessuudhaaf dhiyaatu dudduuba isaatiin hoolaa gara keessatti hidhamee arge. Bakka ilma isaa qabuu gaafa hoolaa san qalu maal jedhee Waaqayyo na arga jedhe. Waaqayyo in argaa jedhe. Gaafa wangeela Yohaannis keessatti Kiristoos waa'ee ofiisa dubbatu immoo maal jedhee dubbatee Yesuus immoo deebisee dhugumaan sitti hima Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu an jira ture isaaniin jedhe. Maal jennaan kanarratti Yihuudoonni atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne eessaa Abrahaamin argite jedhanii. Argite amma dhimma arguudha. Asirra maal jedhu obboloonni yaadaan ture jedhu. Asirratti ammoo eessaa Abrahaamin argiteedha. Abrahaam maal jedhee ture? Waaqayyoon arga jedhaa ture. Kanaaf gaafa Kiristoos dhufee dhalatu ammoo maal jedhe Yohaannis ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Wangeela Yohaannis 17:5 irratti ammas yaa abbaa ulfina isaatu biyya lafaa hin uumamin ansi biratti qaba tureen. Argitanii? Ulfina isaatu biyya lafaa hin uumamin ansi biratti qaba tureen. Otoo biyya lafaa hin uumamin ulfina isa biratti qaba jechuudha ilmi Waaqayyo. Kanaaf inni kun ammoo Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal qixxeessu jedha. Kanaaf ka macaafa qulqulluutii fi ka quraanaa walitti dhufu ka macaafa qulqulluu waan tokkotu jira. Akademikali akka macaafa qulqulluutitti macaafa qulqulluu irra gaafii qabaachuu dandeetta namni fixee beeku hin jiru. Gaafii yeroo hundumaa gaafataa barataa deemta. Gaafii kun waan sitti ta'eef garuu soba ragaa godhachuun hin danda'amu. Gaafii macaafa qulqulluu keessa jira. Gaafii macaafa qulqulluu keessatti hin galleef macaafni qulqulluun deebi'a. Waan macaafni qulqulluun gaafii sitti ta'eef soba deebiftee fiddee ragaa dhugaa gochuun hin danda'amu. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo isa abbaa wajjin ture isa ulfina abbaa wajjin qabu garuu gaafa dhufee dhalateetiin jedhu ammoo macaafni qulqulluun maal jedha isinitti fakkaata beektu obboloota koo. Mee Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irraa waan tokko isin dubbisa. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irraa iddooma yeroo baay'ee namoonni dubbisan jechuudha. 35 irraa ergamichi immoo hafuurri qulqulluun si irra bu'a jedhameen. Itti afuufe miti qaama saalaa keessaan itti afuufe miti ta'i jedhee akkas godhee miti kan illee. Hafuurri qulqulluun si irra bu'a akkuma eenyu akkuma kanaan dura abboota irra bu'aa ture jechuudha.
hafur qulqulluu ta'uu ishee kan mirkaneessu. Humni abbaa si golboba. Si golboba jechuun guutuutti si haguuggasi dhuunfatan. Humna abbaa ka jedhame inni tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti Kiristoos ogummaa Waaqayyooti, humna Waaqayyooti. Isa sagalee jedhamee maqaan isaa sagalee ka jedhame san mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irratti maqaan isaas sagalee Waaqayyoo isa jedhame santu dhufee foon uffate. He is Christ, the Son of God. Isa seenaan isaan beekamne miti. Isa oduu ta'ee iddoo du'aatti kun waa'ee eenyummaa isaati. Waa'ee eenyummaa isaati. Daqiiqa 7 booda qabutti haga danda'ameen irra deemuudhaaf yaalaa. Inni biraa waa'ee du'a isaa wajjin wal qabateeti gaggabaabsuudhaaf. Inni kun eenyummaan isaa waaqummaa wajjin tokkocha qabu Maariyaamin dura kan turedha. Maariyaamin dura kan turedha. Maariyaamin dura kan turedha. Maariyaamin dura inni ture kun Maariyaamin inni uume kun inni uume wanti jedheefi wanti Waaqayyo uume hundinuu karaa isaa akka ta'e. Kanaaf wanti hundinuu isaan akka uumame isaaf akka uumame karaa isaa akka uumame jechuudha. Kanaaf walumattuu waan dhufu miti. Yesuusin inni macaafa qulqulluu fi inni quraana keessaa garagara. Maqaan tokkocha ta'uu danda'a. Namoonni tariitii kana beekan wanti kana jedhaaruu fi look underline this. Seenaan wal fakkaatu jiraachuu danda'a. Maqaan wal fakkaatu jiraachuu danda'a. Wantoonni walitti dhiyeessan fakkaatan jiraachuu danda'a. Garuu completely garagara. Sababni isaa hundee isaatu garagara waan ta'eef. Hundeen isaa kan akkasiin ta'e jedhamee hin taane kan jalqaba abbaa wajjin ture akka inni ta'e san akkasitti akka ilaallu barbaada. Inni biraa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kan ibsameetiin jedhe jalqaba sagalicha ture ka jedhame san. Inni sun dhufee nu gidduu buufate. Baay'ee jechi jalqaba sagalee ture ka jedhu kana namoonni baay'een tariitii bifa garaagaraatiin hubatu. Sagalee inni jedhame sun isa uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokkotti ture Waaqayyoon jalqaba uume ka jedhu san yeroo Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa uumu isa bira ture san. Underline this. Yes, thank you. Isa bira ture san. Akkasuma naagabe, thank you. Isa bira ture san. Inni kun ammootu inni isa bira ture kun isa dhufee foon uffatee isin gidduu buufata jedhamedha jechuudha. Kanaaf Yesuusin macaafa qulqulluutii fi quraana keessatti ibsame garagara. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irratti uffata dhiigaan coo'e tokkoon uffata maqaan isaas sagalee Waaqayyoo jedhama kan jedhudha jechuudha. Kanaaf completely garagara. Achi keessa gaafiin obboleessi dura kakkaasaa ture keessaan akka marii goggodhaa kaasaa ture booda gaafiidhaan yeroo deebinutti deebi'uu hin dandeenya jechuudha yeroo qabaanneef. Inni kun suuraa fakkeenya boqonnaa 3 yaatama qofa dubbata. Dhugumatti fakkeenyi isaa Rabbiin biratti akka fakkeenya Addaamin biyyee irraa uume ta'i isaan jedhees yeroo san ta'e jedha. Addaamin ta'e jedheen goone asumarrattuu kijiba. Addaamin ta'e jedheen uume. Akkuma Addaamii ta'e jedhee jedha. Addaamin harka ofiitiin uume akka macaafa qulqulluun jedhu. Kanaaf Kiristoosiin ammootu dhiisumatu isa jalqaba turetu dhufee Maariyaamin golbobee. Kanaaf seenaa garagaraati. Keessaa seenaa natamee jira. Waa'ee waaqummaa isaa wajjin kan waliin qaban, waa'ee deebi'ee fayyina dhala namaa wajjin kan waliin qabanne seenaan hatamee jira. Fakkeenyaaf jidduutti dhiiga dhangalaasuu wajjin wal qabatee iddoo hoolaa dhangala Abrahaam iddoo ilma isaa qaletti maqaa isaanii jijjiiranii waa'ee Israa'eliin keessatti illee balaa 10 jijjiiran jechuudha. Waliigala kanaa isa dhumaa booddee daqiiqaa 7 keessatti deebi'a eebbifama. Itti fufuu dandeessa xumuree. Ayyee gaariidha. Amma daqiiqaa meeqan nu hafe? 7 jettee miree 7. 7 nu hafe. Ayyee qabdee? Amma kiriitikaalii ta'uu qaba waan ta'eef akkisii garagalchaa qoy. Daqiiqatti akkisii garagalchaa. بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يرو دوغان دفتي كجمني بدا جال قبتي تبسو مال جري تري يسوع كريستوس اسا انتنا تري نونجد اسا مال تري اسا اممو بيا لفات اندورا تري جد ابو تبسو قامان تري جد اتي برتا يسوع ران فدت مالي
Wangeela intina Phexros isa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti maal jedha? Yaadaan qabamee ture bara dhumaa kanatti maal jedha? Isiniif mul'ifame yaadaan qabame. Islaamummaa keessatti namni yaadaan qabamuun waan beekamaadha. Rabbiin ruuhii utuu samiituu waan tokko yaani gaafa addamuumu ruuhii keessaa qobaatti walitti qabee yaani ana rabbukum jennaan qaaluu bala eeyyen jedhanii ruuhiin hundinuu eeyyen jedhanii akkasumas immoo rabbiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabbiin kitaaba barreessee wanni barreeffame hundisa rabbiin bira ture jedhee rasuulli sallallahu alaihi wasallam daayiriktii nu dubbataa jechuudha. Yesuus Kiristoos utuu biyya lafaan uumamin dura ture kanatti jettu maaliin ture? Yaadaan qabamee ture tibbeessoo itti alaali. Inni lammaffaan immoo soddaadhaa jette. Yaa tibbeessoo soddaa eenyuuti? Soddaa eenyu lakkaate? Lammanuu intina irraa kaabar. Lammanuu eenyutti dhaqee gala? Yoosefitti dhaqee gala. Isa kamtu soddaadha? Isa kamtu immoo akaakayyuudha? Takkaa namni soddaa lakkaata tibbeessoo isaa fiddeeti yaada soddaa lakkaataa isaa fidde tibbeessoo keenya. Soddaa lakkaata takkaa namni ayyee gaariidha. Inni lammaffaan immoo Yesuus Kiristoos inni macaafa keessaa sagalee ture jette. Yesuus Kiristoos inni sagalee ture kan jedhu jalqabatti Yesuus Kiristoos takkaa ofiin jedheen beeku sagaleen ture jedheen beeku. Eenyutu jedheen Yohaannistu jedheen. Yohaannis immoo isaa fuudhe jennaan komaantariin dubbisnee malee yaa tibbeessoo keenya namni Piiloo jedhamu Yesuusin dura waggaa 50 utuu Yesuus hin dhufin biyya lafaarra ture jecha kana duraan kitaaba irratti barreessee ture. Filosoofii Yahudaati kun waan Yohaannisiin wal qabatu illee miti. Ati macaafan dubbifne tibbeessoo keenya. Filosoofii Yahudaa keessatti jalqaba sagalee ture sagalee Waaqayyo bira ture kan jedhu kana wanti hundinuu isaan ta'e jechuun wanti haa ta'u mee Yesuusitti waa fudhan. Wanti hundinuu isaan haa ta'e jennee kaane gadi siqee immoo inninuu in ta'ee jedha. Jechi sun maal ta'e in uumamee jechuudha. In uumame jecha sanatu uumame lakki jecha sanaan uumamee jechuudha tibbeessoo. Daayirektii maali jennaan 14 irratti sagaleedhaan ta'ee jedha. Sagaleetu ta'ee jedha. Maal ta'e sagaleen nama foonii ta'e nu gidduu buufate. Nama foonii ta'e jechuun maal in uumamee jechuudha. Inni lammaffaan namoonni Nabi Muhammad dura alayhi salatu wasalam waa'ee du'aallee kaastee ture waa'ee du'aa hin dubbadhu inshallah amma jalqabatti Yesuus Kiristoos Quraana keessatti fi macaafa keessaa dubban. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Quraana keessatti yeroo waa'ee Yesuus nu dubbatu 19 ayata 30 irratti qaala inni Abdullahi ataani alkitaaba wajaalani nabiyya. Kitaaba naaf kennee nabiyyiin taa'isee ani garbicha isaan godhatee jedhe daayirektii dubbata. Macaafa akkasumas Quraana keessatti warasuulan ilaa banii Israa'eel ergamaa godhee gama banii Israa'eelaatti isa ergaa jedhee dubbate. Akkasumas Maatiyoos Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 19 irratti Yesuus maal jedha? Ani isaaniif hin kadhadha biyya lafaatiif hin kadhadhu eenyuuf jennee kan isaaniif hin kadhadhu kan inni jechaa jiru kun Maatiyoos boqonnaa 15 Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti Israa'eelota duwwaaf jechuudha. Jechi isa isiniif hin kadhadha jedhu kun Israa'eliif hin kadhadha jechuudha. Akkuma Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti dubbiftee kaate Israa'eliin kan bulchuu jedha. Akkasumas immoo macaafa keessatti Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos maali? Ergamaa Waaqayyooti. Namallee Quraana keessatti nama ergamaa Waaqayyooti. Quraana keessatti uumama. Macaafa keessatti illee uumamaadha. Maaliif jennaan intana maali Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa tokko irraa kaafnee yoo dubbifne situ garaa haadha koo keessatti na argamsiisee jedha. Na toshee jedha. Toshee jechuun jecha uumame jedhudha. Akkasumas Yesuus Kiristoos Waaqayyoon illee sun uume jedhee ni jira. Akkamitti jedheen? Yohaannis intana Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti ani har'an si dhalche kan inni jedheentu kabajaa isaaf kennee yaa tibbeessoo si dhalche jechi jedhu jecha sin uume jechuudha. Kunoo ragaan intana faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irratti gaarri utuu hin dhalatin jechuudha. Gaarriin dhalate lakki hin uumame jechuun immoo eessatti argan? Intana fakkeenya boqonnaa 8 lakkoofsa 25 irratti utuu gaarri bakka isaatti hin uumamin jedha. Gaarriin uumame kanaafuu Yesuus Kiristoos akkuma Quraana keessatti uumamaadha. Macaafa keessatti uumamaadha jedha. Qaamaan ture Yesuus Kiristoos? No, qaamaan hin turre Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos tibbeessoo keenya akka itti dubbataa turte sana osoo hin taane Quraana keessattis macaafa keessattis akka kanatti hubataa turanii jaabeessi qabadhu. Yesuus Kiristoos namoonni maal jedhanii beekaa turan? Akkuma Quraana Nabi macaafa keessatti illee ergamaa Waaqayyooti jedhanii namoonni dubbataa turan. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 22 irratti amma iyyuu immoo yoo sichisi garagashaa ayyee maal jedhaa?
maal jedha amma iyyuu immoo waanumaati kadhattee waaqayyo akkasiif kennu nan beekaa eenyu waaqayyoon kennaaf Yesuusiif waaqayyoon kennaafi kanaafuu namoonni maal jedhanii beekan waaqayyoon kadhatee jennaan waaqayyoon godhaafi jedhanii beekaa turan ayyee Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 34 irratti gara waaqaatti ol ilaalee gara isaatti gaddee fi ifaata ittiin jedhee jedha maal ilaalee gara waaqaatti ol ilaalee namoota hartarraa himaa jedha jechuudha namoonni kana yommuu argan waaqayyo aboo akkasii namootaaf kenneef hokubaa dhiyeessanii jedha Yesuusiif hokubaa dhiyeessan lakki namoonni maal jedhanii beekan waaqayyotu isa erge jedhanii beekanii jechuudha Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 17 irratti maal jedhaniin namicha inni raajiidha jedhanii namoonni akkana jedhanii nabi Muhammad bichaatu jedhe jettee dubbatan nabi Muhammad ofirraa kaasee dubbate jechaadha tokkoffaa irratti nabi Muhammad macaafa kee hin beeku kan inni beeku maali ergaa rabbiin itti fidedha ergaan rabbiin itti fide nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daayirektii dubbatee jechuudha akkasumas Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa maali lakkoofsa 19 irratti raajii akkati taate ni beekna eenyu akkati taate nabiyyi akkati taate quraana keessatti so waja'alna nabiyya waja'alani nabiyya nabiyyi na taasisee jedha quraana keessatti maali nabiyyi macaafa keessatti maali nabiyyi quraana keessatti maali uumama quraana keessatti maali uumama macaafa keessatti maali uumama kanaafuu Yesuus Kiristoos akkati itti dubbataa turte sana miti quraanni ragaan qabu kanatti jettee dubbatteef nama ummata yaani intina ergaa rabbiin samiirraa fide rabbiin samiirraatti erge jechuudha ragaan wakafaa billaahi shahida allahin bichaanu isaaf gaadha Yesuus Kiristoos bar ragaan kun fudhatamu kan eenyu fudhatama malee kan waaqa isa na erge yookaan immoo abbaa isa na ergeetu fudhatama malee jedhe Yesuus Kiristoos inni macaafa keessaa du'eeraa jettee turte yaa tibbee sokkas taanaan walumaan dhahaa turan jedhi ka bartoonni walumaan dhahaa turan jedhi ka maaliif jennaan Yesuus Kiristoos ani hinduu jedhee jira waan ta'eef Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 32 irratti Yohaannis isaan qabsiisuu dhufnaan jedha isaan qabsiisuu dhufnaan tibbeessoo maal jedheen barsiisa maal jedheen aanan argitan barbaaduuf jirtu xumurame eeshitti bu'e qo'isii qaba deeqaa Deega si qaba. Sagaleen keen jiru. Okay, hojii jalqabsiiftee natti himi. Jalqaba dhagamaa? Qoy, yaa. Hold on. Dhagaa kudha onni jette. Iskiriinii irra mul'isaa dubbadhamoo dhiifte illee waa'ee wallaaleef asirraa baay'ee mul'isuu illee tolu. Afaaniin haasa'u rakkina hin qabu. Afaaniin baay'ee haasoftee afaanumaan sitti haasa'an illee. Okay. Tole, Yesuus Kiristoos maal jedhanii jette? Ilma waaqa jiraataa jedhanii jechuu qofa miti sagadaniif jechuudha. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 38 irratti kanarratti warri bidiricha keessaa Yesuusiif sagadanii ati dhugama ilma waaqayyooti jedhanii sagadaniif jedha. Sagada ka fudhatu ammootu waaqayyo qofadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 immoo ati dhaqxee dhaqa. Achirratti gaafa inni Alaazariin kaasuudhaaf dhaga'u kadhatu waaqayyo akkasii dhaga'u beena da'ii akkasuma qabe. Yaa da'ii akkasii qabe disturbansiin godhin. Akkuma akkasii qaba akkasii qabe. Tole 11 irratti boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti uduma garasuun dhaqini Yesuus maal jedha? Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuuf miti. Ulfinni waaqayyo akka mul'isuuf ilmi waaqayyo isatti akka ulfaatuuf malee jedhe Kiristoos. Ilmi waaqayyo jedhee dubbate. Yesuus Kiristoos yeroo dubbate jechuudha. Kanaaf obboleessa kee afaaniin dubbatan jechuun dhugaa dubbatan jechuu miti. Kiristoos uduu bakka Alaazarii dhaqee hin kadhatin yookaan ammoo du'aa ka'uusaa hin kadhatin uduma innuu namoonni gara isaatti gaafa dhufanii Alaazar maal akka ta'u beeka ture. Kanaaf maal jedheeni Alaazar du'ee akka hafuuf utuu hin taane ulfinni waaqayyo ulfinni ilma waaqayyo ittiin akka mul'atuuf jedhe. Kanaaf comparison gochuu hin dandeettu. Anama dubbii baay'ee dubbatte dubbii baay'ee waliin dhooftee dubbii baay'ee dubbatte wamaa si deebisuu hin danda'u. Gaafa garuu gaafattee tasgabbooftee jette macaafni qulqulluun akkasitti miti. Gara yaadatta isaa deebinu waa hundaafuu. Waa'ee silaa soddaa maal jechuudha dubbataa turte. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti sararrii dubbatamee dhufe Maariyaamiin ibsuudhaaf kan dhufe. Inni kun ammootu sanyii Maariyaamiin irraa dhufe gaafa lakkaa'eetiin jedhu Yoosefiin akka abbaatti wanti lakkaa'eefi isa saniif jechuudha. Inni Maatiyos boqonnaa 16 ammootu kallattii addaatiin laayinii
irra Yoosef dhufe kan backgroundiin itti sii deebi'a. Inni biraa Yesuus Kiristoos inni quraana keessaa du'a dhiyeessee dhokatee deeme. Du'a dhiyeessee dhokatee deeme yookaan immoo isa biratti waan achitti namoota sobee nama biraa bakka san buuse. Eenyutu bakka san bu'ee ka jedhu ragaa quraanaaf baabilii keessaa na barbaaddaa isa akka saamentitti na qabadhu. Bakka isaa eenyutu du'e ka jedhu. Namni bakka isaa bu'ee waan jettanii jechuudha. Okay, kanaafi sagaleen kee dhagamu warra jala jirtan. Sagaleen kee dhagama. Mee takkatti bicha pauzii godhe dhiifama. Sagaleen akka dhagamaa qofa. Jira okay. Itti fuf rakkina qabu itti fuf okay. So thank you itti fuf. Tole. Yes, thank you. So Kiristoosin inni macaafa qulqulluu ammatu sababni dhufuu isaatu sababni inni gara biyya lafaatti dhufeefu dhiiga ofii dhangalaasee macaafa qulqulluu irratti ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti lubbuu fi amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jira. Jaalala mul'isa. Garuu foon kennaan foon uffate waa'ee sanii irratti waa'ee eenyu Yesuus Kiristoos ka jedhu irratti uduma mari'anne atamma matiin kan kee yeroo tokko Baabiloon bira qabu fakkaata. Yeroo tokko ammoo eenyummaa Yesuus irratti waan mari'ataa jiru fakkaata. Garuu nuka jedhaarru Yesuus atammoo yeroo tokko Baabiloon bira qabdee macaafni kun nuka jedhaarru macaafa qulqulluu keessatti Kiristoosin ibsamee fi inni quraana keessatti ibsame garagaraa. An quraanni keessa ka jiruu fi waa'ee Yesuusitti specifically quraana keessa ka jiruu fi macaafa qulqulluu keessa jiru ka garagaraa. Atammoo yeroo tokko macaafa qulqulluu wal bira qabaa akkasi dhiyeessaatti. Saniin akkasitti sirreeffadhu ka biraa yaadaan qabame jette. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 irratti eenyutu bantii waaqaa direesse. Eenyutu qilleensa boottee isaa keessatti walitti qabe. Eenyu maqaan isaa eenyu maqaan ilma isaa beektaa yoo ta'e natti mi jedha. Zakkaariyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti immoo luba isa bukkee ta'e mariin nagaa isaan lamaan gidduutti akka ta'e macaan qulqulluu lafa ka'a. Tariitii booda yeroon qabu yoo sagantaa kana xumurreetti hin jenne more developii goona mata duree kanniin. Kanaafidha Kiristoos inni macaafa qulqulluu ana jireenyi jedhe ana dhugaan jedhe anaan ala eenyullee gara abbaatti kadhaqu hin jiru jedhe. Yesuusin inni quraana keessatti yookaan Iisaan inni Yesuus illaa jedhamu inni quraana keessaa sun ammootu jireenya miti ofii isaatiifuu ganaa dhufee du'aadha. Ganaa dhufee inni macaafa qulqulluu garuu kana booddee du'a irratti du'a meetiree aboon kee jedhameera. Kun meetiree du'a jedhee du'a irratti al takkaaf jedhumaatiif mootummaa sagal meeseera jechuudha. Inni biraa Yesuusin inni macaafa qulqulluun dhufaa gaafa deebi'ee dhufu ulfina isaa kan abbaa isaa kan qulqulloota ergamootaatiin deebi'ee dhufa. Mul'ata irratti warroonni isatti namanne fuuldura isaatti baqatu. Tokkoffaa booda ragaadha yoo barbaachise ittiin deebi'aa daqiiqaa dhumarra qaburra keessatti yoo dhaqeen jiraate inni macaafa qulqulluu hafuura afaan isaa keessaa ba'uun barbadeessa. Isinis haa ta'uuti warra isatti namanne hundi tokko fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u gaafa inni deebi'ee dhufu. Inni quraana garuu dhufee ganaa maalii qabee jaddaali qabee hiikaa warra isatti namanne kana godhanno ka macaafa qulqulluu fuuldura isaa dhaabachuu iyyuu hin danda'u. Fuulduruma isaa namni dhaabatu iyyuu hin jiru. Ka macaafa qulqulluu gaafa inni deebi'ee dhufu. Sababni isaa ulfina abbaatiin deebi'ee dhufa waan ta'eef. Inni sun mirga abbaa akka taa'u bara baraan isa wajjin kan muunuudha. Kanaaf Kiristoosiin inni quraana keessa tariitii deebi'ee dhufee fuudha jettanii eeddanis. Deebi'ee dhufee fuudha jettanii eeddan. Kenna ka macaafa qulqulluu garuu kana booddee jedhe garaan keessa hin raafamina waaqayyotti amana anatti isa mana iddoo isiniif qopheessa. Lafan jiraadhu isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufee isin fudhadha. Waa'ee gaa'elaa ammoo gaafannaan hundumti kennayyuu akka ergamootaa taanaa. Tajaajila jechuudha. Ibroota irratti ana dhasirratti kan jedhu faarsaa irrallee deebi'ee jira hojii ergamootaa keessa illee jira. Akka si danda'e akkasuma qaban. Irra deebi'ee jira. Thank you. Keessatti illee irra deebi'ee jira. Kun hundinuu kan inni mul'isu ownership gaafa hin jedhu ka abbaa ta'uu isaati. Kan inni mul'iseetiin jechuudha. Kan inni mul'iseetiin jedhu. Malee isaa ati bakka biraatii akkana inni achi inni jedhu baay'isa wayii afaan oromootu dhalche jedha malee jechi ingiliffaa inni dhugaa maal ka jedhudha? Begotten, proceeded forth, come out kan jedhudha jechuudha. Kanaaf isa keessaa bahe obboleessa kiyya Yesuusin macaafa qulqulluu fuuldura gaafa inni dhufe dhaabachuu hin dandeettu hafuura afaan isaatii ba'uun sillee warroota isaa ummaa isaa ilma waaqaa ta'uu isaa morman hundumaa hin barbadeessa isaan ajjeesa eenyullee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Quraana keessaa garuu deebi'ee dhufee kanarra taa'ee jechuudha. Kanaaf waliigalatti daqiiqaan qaban fakkaata. Moonnaaf paawus gooti. Thank you. So kanaaf waliigalatti Yesuusin inni quraanaatiin inni macaafa qulqulluu baay'ee garagaraa
ibsa garaagaraa kennuu hin danda'ama. Objekshiin inni kaasee garuu takka takkaan macaafa qulqulluu keessaa suuta jennee histoorikalii seenaa barraa hojii deebiitti kennuu hin dandeenya. Eebbifame obboleessa kiyya. Umureera. Ammas garagali. Ayyee daqiiqaan kennu. Sagaleen kennu. Inda balannamoo. Ammas garagali. As garagali hin mari'annaan. Jechuun gaafii gaafannaa? As garagali hin mari'annaa as garagali maal akka goonu. Ish. Okay. Sagalee walitti sibira jira sibira. Akkasii? Sagaleen sirrii jira, na biraa sirrii jira. Sila na biran ture amma tureera. Tole, amma xumurreerraa amma gaafii yeroo sii kennaa gaafii yookaan yoo ana gaafataallee naan jette yoo atillee gaafatta jette murteessii gaafii sii kennaa yookaan naa kennitaa gaafii na gaafattaa gaafii si gaafadhaa achiin booddee gaafii lama sadii yoo gaafatte ngaa I think akkasitti tole daqiiqaa shan. No, daqiiqaa shan gaafatta. Maaliif jennaan mata dureen kun mata duree gama lamaaniiti waan ta'eef daqiiqaa 15 kan fudhan. Maaliif? Mata duree jechuun mata dureen kun bar mata duree gama lamaaniiti. Yesuus immoo Yesuusii fi isaan tokko miti kan jedhu jechaa irraami. Mata dureen kuni mata duree har'aa waan. Kudha shan maal godhaa? Ammala waan itti na gaafattu hundumaaf waan wanni tokkoffaa irratti haasofnee galuu osoo hin taane waan haasofne kana ragaadhaan gaddaabuudha sii galee. Waan haasofne kana daqiiqaa 15 ragaa baasaa waan haasofte irratti ragaa baasisiin jedha waan haasofte irratti ragaa baasisiin naan jette sii galee. Okay, amma akkas daqiiqaa 15. Hold on. Gaafii yeroo fudhannee gaafannee gaafii ati gaafattuuf deebisii kennaa. Gaafii an gaafadhuuf deebisii naa kennite. Kanaaf amma gaafii daqiiqaa 15 haasofnee 10 haasofnee deebinee 7 haasofnee amma ani shan siin jedhe gaafii deebiin daqiiqaa 5 kan siin jedhe daqiiqaa 5 gaafii deebii fudhattaa daqiiqaa 5 gasi gaafii gaafii baay'ee si gaafadhu waan hin qabneefan. Eeshi. Okay. Amma immoo kanan ta'u yoo jette 5 irratti ol fuudhiitii wadakkaa 15 kan jenne goote 7 godhi yookaan 8 goone atillee gaafattaa illee gaafadhaa achi pireedii dhumata jechuudha. Asirratti giddu galeessa qorachuu ka qabdu yeroo gaafii gaafattu calm down tasgabbaa'ii yeroo gaafii na gaafattu na dhaga'i yeroo an gaafii si gaafattu si dhagaa akkasi gaafannaa akkasi dubbannaa itti fufi yeroo gaafiin kan keessa daqiiqaa si qabeera. Daqiiqaa 15 nu godhi tibbeessu maaliif jennaan wanni kun waan jalqaballee akkuma tiyyette jalqaballee 15 17 ka tiyyette kama tiyyette hin deeman takkatti homas hin mormin akkuma tiyyette deeme amma tasgabbaa'ii daqiiqaa 5 siin jedhee ati 15 jettee 7 godhiitii 7 itti fufna yookaan immoo 8 akkasitti ol jechuudha. Itti fufi gara gaafii keetii. Aye, gaafadhu duratti beessa. Nan jalqabe waan ta'eef ati gaafadhu. Esh. Okay, gaafii si gaafadhaa gaafii tokkoffaa iddoo itti Kiristoos dhalate jette quraanarraa yookaan hadiisarraa naaf himi. Quraanarraa yookaan hadiisarraa. Okay, si agarsiisa. Daqiiqaa qaba jalqaba qoy. Daqiiqaa 10 si qaba. 10 naa godhannush. Daqiiqaan torban itti fufete. Yaati beso please daqiiqaa intan gabaabsinu gaafiif deebiidha waan ta'eef dubbiin. Dhaabullee hin dandeenya ilaalaa dhageeffadhu dhaabullee hin dandeenya sababni isaa si dhageeffadheera yeroo jalqabnu waan ati jette akkuma jettu dhagee itti fufu. Amma daqiiqaa 7 itti fufi daqiiqaan 7 daqiiqaa 3 garaagarummaa qabu hin jiru daqiiqaa 7 daqiiqaa jalqabeera. Naa deebisi gaafii as. Please. Adaraati gaafiidha dubbii bakki dubbiin jiru yaati beesoo keenya gaafiidha please. Na gaafadha daqiiqaa kunnaan kee na gaafatta waan ta'eef please tibbeesoo. Daqiiqaa kudhan maaltu qaba kun? Waan gabaabduu dabar. Ammamitti dhuma gaafii dalagaa baasuu wajjin hangamitti dhuma? Tumartee daqiiqaa 7 itti fufi. Daqiiqaa 7 ana akkasi fudhadhaan. Ayyaan ani daqiiqaa kudhan naa gaafatamta. Yaati beesa please. Sibira kan bunen si kabajeen wajjin haasaraa hin qoosin.
hin kolfaatte. Wallahi qosaan jiru tibbeessu situ didaara malee situ didaara. Qosaa jirta yeroo jalqaba yeroo daqiiqaa 10 jette akkuma jeetti fudhadhe mun fudhanneen. Fudhattee tibbeessu kun intinaadha waan gabaabaadha bar. Deebii kan sin jedhan illa akka jedhe fudhadhu shaniyyuu jedhee ture ani shanin dhiisee akka jettee fudhadhu because marii irra mari'achuu qabaa waan amma jettee kaasuu qabaa an sa'aatii 7 booddee sa'aatiin qabu hojii biraa qaba waan ta'eef. Kanaaf daddafee waan ati jette xumuree waan jedhe irratti yaada reaakti godhee xumuree deemuu barbaada waan ta'eef. Daqiiqaa 7 gaafadhu daqiiqaa 7 achi yaala wannan jedhin itti fufu. How to find the person's location by their phone number. Ishii qoy egaa intina daqiiqaa si qaba. Eegari gaarii maal godhan. Qoy. Ayyee maal labaas jettee? Iddoo itti dhalate kan jedhu quraana irraa yookaan hadiisa irraa na baase. Ayyee si baasaanii qoy tokko. See his movements on a map. Daqiiqaa qabattee? Kunoo hadiisa intina sanadaan dhufeedha. Qaala Zubeer iyyee qoy gidee tokko sanadaan hadiisa sanadaan dhufeedha jechuudha. Asiiratu nabawiyyaa maal jedha? Fudeelan ammaara. Obsa gidee tokko daqiiqaa qabadhu tibbeessu siiba. Daqiiqaa qabadhu. Qabeera atillee qabdee taami. Ani jechuun lafa intina dhaabisiin jedhe dhaabisii baasaaf. Sanada jechuun maal jechuudha? Rakkina qabu sanada jechuun maal jechuudha? Sanada jechuun akkaataa itti dhufe abaluun ergama rabbii irraa baratee isa jedhan san nama ergama rabbii. Hadiisaa fi quraan. حديث سيباس إيش قاري وكذلك قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال ابن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم ابن العلاء ابن الضحاك الزبيري ابن الزريق قال حدثنا ابن حارس قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي تبسو سير بسارة وانا نرجو بسيكا وانا نرجو يوكا انجلي فلا توتي وان براوي للدكايكا ترانتلس يقولوا حديثا كن حديثا دايركت ناكن ننكبتا ناكن أيه إلى السيرة النبوية إلى إعلام السيرة النبوية رتي حديثا دايركت الفجر حديثا فيدي حديثا نتمي حديثا ريفرنسي حديثا إيش برادر بنجر برادر ببكا حديثا إنجرا كنو تبسو كنو نجرا حديثا نتمي سنجرا يدي رسول صلى الله عليه وسلم بكا سنة صلاة جري دايركت الفجر حديث نجرا قرآن اللي نجرا ركنا قبل إسان قالوا إسان اتيون داتيون دندي تورو فامي إعلام سورة النبوية رتي مجلد المفاف ولا سديت رتي كنو دايركت الفجر حديث ني مجلد يرون جرا مال انتنا بخاري ne fi bin qabu ايشي كابي هذا كان ريفرنس كالتي نانكين نجلا ايشي ادو يسوع كريستوس نما براتو دوي جدان يسوع ادو يسوع ينتو دوي رجا قران الرايو كان حديث رانا اتفق كيف مين انجد ربين يلا اكو ادو يسا ينتو دوي ري ادو سانا مدو جدا اتفق كيف مين يچو اها وما يندون هذا بكثني اتفق كيف مجدامي نمني اتفق كيف مو قران سينا ابلو دوي ابلو بكسا دوي جچون دفنه قران وان غرسن تو اكسمس مو وان دوغا اك يهودون جيمني رجداني سوبان كريستيانون مو نفجفامي رجداني كسوبان يمو دو دفه مالي ابلو تو دوي ابلو تندونه جچون دفنه قران اها قران و مسين برباد ko jechuu dhufe jechuu malee waan isin barbaanne jechuu barbaadu ishi akka isin irratti kajibdan gaasoof dhufe yalla tuf ishi akka warri kiristaanaa irratti kijibe gaasoof dhufe quraanni ayee gaari itti la rakkina qabu kanaaf bakka Yesuus Kiristoos namatu bee jedhama malee iddoo isaa akka du'e hin jiru okay baay'ee gaarii amma immoo gaafuma salphaa si gaafadha ati Yesuusin quraana keessaatiif ka macaafa qulqulluu keessaa tokko jettee amanta miti akkas jettee nama mormaatta tokko jedhee amanuu bichaadha eeyyeen Yesuusuma jedhee namana okay Yesuusuma jettee amanta eeshi Yesuus Kiristoos an jireenya bara baraa isiniif kenna jedha quraana keessatti mee jireenya bara baraa kenna ka jedhu natti naafidha Yesuus Kiristoos ani kennuu hin danda'u jedhee ratibbeessoo jalqaba macaafa kee walitti araarsii keessan macaafa keessatti ani mirga koo bitaa koo kaa'uu hin danda'u an jireenya bara baraa kennuu hin danda'u ka jedhu naafidha ayyee gaarii sii baasa ayyee siif baasa an jireenya bara baraa kennuu hin danda'u Wangeela Yohaannis qabadu deegaa baafadhu agarsiis rakkina qabu jedhi si alakkaa'u Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irraa deegaa poost baafadhu rakkina qabu Maatiyus 10:28 irraa macaan qulqulluun maal jedha an jireenya bara baraa isiniif nan kenna jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:28 irraa jireenya bara baraa hin kennu ka jedhu naafidha jechuudha
Kuno intana Maatiyos boqonnaa didama lakkoofsa 22 irratti Yesuus garuu deebisee waan kadhattan hin beektanii isin immoo xoofoo jabeessi qabadha sigan. Ayyee. Isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessa dhaquuf jiru keessa dhuguu hin dandeessu jennaan isaan immoo hin dandeenya jedhan. Xoofoo koo keessa illee dhuguuf jiru gara mirga koo yookiis gara bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti tibbeessa kootii miti. Akkasumas immoo Maatiyos boqonnaa Yohaannisiin boqonnaa 12 lakkoofsa 49 irratti dubbii inni natti kennetu jireenya bara baraati jedha. Dubbii abbaan itti kennetu jireenya bara baraati. Dubbii sana malee jireenya bara baraa Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa kan inni jedha sanaa miti. Okay, baay'ee gaarii. Okay, kanarratti aga daqiiqaan okay, almost daqiiqaan kee gara dhumaatti dhufeera. Amma gaafii gara kan kee okay, thank you. Achirraa jiru. Asirratti gaafii biraas hin gaafadhu. Aga daqiiqaan kee dhumatuu fi wangeela Maatiyos irratti kan dubbatame mootummaa kee keessatti jettee gaafatte yaadattiin. Mootummaan Yesuus Kiristoos yommuu kan inni dhaabate wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irraa gadi yeroo dubbiftanii amma yeroon bitaan addunyaa kanaa gara alaatti gadi gatamu jedhe. Mootummaa isaa kan dhaabate fannoo irratti bitaa keetiif mirga kee irratti kan jettee yaadattiin gaafatte malee jireenya bara baraati miti kasiin jettee gaafatte. Kanaaf wrongidha. Jireenya bara baraati jettee miti yaadattiin kasiin gaafatte. Inni biraan mootu dubbiin ani sirriitti dubbadhe jedhe. Ati fannifamuu isaa dhageesse? Ansin gaafannee. Ansin gaafannee na dhaggeeffadhu ba? Yeroo ansin gaafannee. Itti fufeeshiishi. Dhufeessi biraa kan baane biloon. Hagammaa jeeqaa jirta. An tasgabbii. Toliin marataa. Tasgabbiidhaan haasaa jiraami? Tasgabbiin haasaan jirtuun qoosaati. Tasgabbaa'ee. Wallahi qoosaan jiru. Tibbee sun beektaa qoosaan jiru wallah. No, dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irratti immoo kan inni dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irratti dubbiin ani isinitti dubbadhe jedha. Dubbiin ani isinitti dubbadhe jireenyas hafuuras jedha. Akkuma abbaan gaafii dhaabarti beeso gaafii malee ibsa miti kun bakka kanatti ibsa osoo hin taane gaafiidha. Daqiiqaa kiyya bakka waan si gaafadhu fixee itti dhiiseeraan. Ibsi rakkoon qabu wayyee. Ittee yaalla gaafadha ani sii qaba. Waan ati roongi jette irratti yaada dabalataa kennaadha waan dogongora waan dubbataatu. Kanaafi Kiristoos Yesuus inni jireenya akka kennu wangeela Yohaannis boqonnaa 10:28 irratti an jireenya bara baraa isiniif nan kenna. Isaan bara baraan hin badanii. Namni tokkollee harka koo keessa isaan hin baasu. Kiristoos gaafa dubbatu jalqabumayyuu an karaadha, dhugaadha, jireenyas jedhee dubbata jechuudha. Okay. Kanaaf akka jettetti Yesuus Kiristoos jireenya bara baraan kennu jechuudha. Akkasimi hin kennu akka dhiyaatutti. Macaafni kellee kanuma jedha. Dubbiinatti kennameetu jireenya bara baraati malee jireenya bara baraa miti jedha Yesuus Kiristoos. Dubbiinatti kennameetu jireenya bara baraati jedha. An jireenya bara baraa an jireenya ka jedhu an jireenya bara baraati ka jedhu kunoo jireenya bara baraa isinii kenna ka jedhu kanoo. Waan afaan isaa keessaa bahudha. Waan inni dubbatutu jireenya jechuudha tibbeessoo. Maaliif jennaan? Inni nu an jireenya jedheera. An karaadha dhugaadha jireenya jedheera. Kanaaf walitti dhufu obboleessa koo daqiiqaa koo xumurii gara gaafii keetti darbu. In xumuru gaafadha xumura daqiiqaa tokko siyaaf tibbeessoo. Paawuziin godhi rakkina qabu itti fufi gara kan keetti deebisan. Jechuun waan ragaan itti naa kennitullee waan ta'eef baay'ee asitti dhaabuu hin danda'u itti fufi siif kenneera yeroo. Dubbiin ni ana abboometu jireenyaa jedha kunoo. Dubbiin ni ana abboometu jireenyaa jedha. Dubbiin ni ana abboometu jireenya jedha malee. Dubbiin ni abboometu jireenya. Boqonnaa 6:63 baase. 6:63 baase. 6:63 jabeessi qabadhu siigan wal dhabsiistuu rakkoon qabu. 6:63. Dubbiin abbaatii fi dubbiin Kiristoos tokkocha. Bari itti kenname Yesuus itti kenname akkamitti tokkicha ta'a qaamatti kenne. Okay. Ishi xumura amma daqiiqaa kiyya gateeti paawuz godhi ishi daqiiqaa kiyya gateeti. Ati sirra dubbachuu hin dandeettu ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irratti dubbiin isinitti dubbadhe jireenya hafuuras jedha. Itti aansee kan jiru ammoo dubbiin akkuma abbaan burqaa jireenyaa ta'e jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:27 irratti akkuma abbaan burqaa jireenyaa ta'e ilmillee akkasuma burqaa jireenyaa akka ta'uuf akka daqiiqaa keetti beessa. xumurameera itti fufi gara gaafii keetti deebi. Okay, hin xumure. Jalqabatti gaafii qabadha. Laa intina daqiiqaa paawusii godhee ture. Ayyatti fufadhu itti fufadhu soqoluu kan sadii siyaaf. Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 26 irraa yaada tana qofa isin dubbisee xumura daqiiqaa bareedaa irratti dhaabate 27 irraa akkana jedhaayi. 26 irraa
Digdami torba. Okay. Sorry, eeruu biraa baasee istaak ni galaa godhe anyway. Okay. Xumuramee. Sorry, kompiitara fayyadamaadha ni galaa istaak ta'e. Itti fufi bakka rakkina qabu. Dubbiin an jechuu barbaade abbaan ofii isaatii burqaa jireenya akka ta'e ilmi illee akkasuma burqaa jireenya akka ta'e macaan qulqulluu akka dubbatutti dhumarra konkluudii goona gara keessa jira daqiiqaa sii qabeera. Daqiiqaa torbaami ayyee ani illee nin qabadha. Tibbeessoo ati Yesuus Kiristoos eenyu? Yesuus Kiristoos eenyummaa isaatii miti inni macaafa qulqulluutii fi inni quraana keessatti Yesuus Kiristoos eenyu hin jedhe ati Yesuus Kiristoos eenyu? Ati Yesuus Kiristoos eenyu? Ati Yesuus Kiristoos Maariyaam kaa. Ayyee Maariyaam immoo intala eenyuti? Maariyaam macaafa qulqulluu keessatti okay akka gaafitti? Gaafidhe. Okay. Okay. Macaafa qulqulluu keessatti Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti Elaam. Okay. Kompiitara illee jalaa jiru. Okay. Ilma Elaamiin. Sorry qoy. Sorry. So dhaabeen jira daqiiqaa. Negalaa cufe kompiitarri. Okay. Ani illee dhaabee jira daqiiqaa. Paas godhee jira. Maariyaam intala eenyuti siin jedhe maaliif jennaan karaa Maariyaam lakkaatiin an jettee turte waan ta'eef. Yesus sebut ture kayak. Maariyaam intala eenyuti? Okay. Kana bira dari bode si bisa gafi bira gafa dusha ga ga umtere na banu. La gafi murteessa dha waan ta'eef jechuun daqiiqaa booda irraa dhumate. Okay. Yalla. Maariyaam intala eenyuti? Okay. Lukas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee akka waggaa 30 hidda dhaloota isaas yeroo lakkaa'anii ilma Yoosef jedhanii Yoosef ilma Eelii ture jedha. Eeliin kun hin gaafanne tibbeessoo akkasiin jedhe Maariyaam intala eenyuti? Maariyaam intala eenyuti? Daqiiqaa si jammarsiiseera. Maariyaam intala eenyuti? Eelii misa jedhu kanadha. Intala Eelii. Ragaa naa kenni. Ragaa Maariyaam intala Eelii kenni. Kennaa kenna amma Eelii. Yoosef ilma Eelii jechaa jira. Koy Maariyaamii fi Yoosef obboleessa? Sababa isaa sitti mudhufe laalla dhageeffadhu koy. Kanaadha kan jalqaba sitti mudhufe. Asirratti darbi bira. Ayyee ragaan hin jiru. Ragaan hin jiru darbi. Tokko irratti inni ibsame hidda dhaloota tokko lakkoofsa. Hin jenne Maariyaam intala eenyuti? Maariyaam intala eenyuti siin jedheen. Dhageeffadhu obboleessa kee. Yoosef Maariyaam Yoosef obboleessa. Inni sanyii Yaaqoobiif karseen ka dhufe. Inni achirratti ibsame. Aboo sanyii Yaaqoob siin jenne Maariyaam intala eenyuti siin jedheen. Esuma ilma Eeliiti itti fufishi Eelii miti. Ilma Eeliiti. Ayyee Yoosef Maariyaam obboleettiidha. Obboleessaaf obboleettiidha moo wal fuudhan? Maariyaam obboleessaaf obboleettiidha moo wajjiniin intinaadha? Isheen intala Eelii miti. Eelii inni Luqaas keessa abbaa ishee waan ta'eef. Maariyaam obboleessa biratti gaariidha. Qoy. Abbaanaadha manaa kooti. Obboleessa deebi'ee jira. Naa deebi'ee jira tibbeessoo. Na dhageeffadhume. Yesuus Kiristoos dhalate malee tibbeessoo. Tibbeessoo Yesuus eessatti dhalate? Eessatti dhalate? Beetaliyeem. Ayyee Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti Yesuus Kiristoos Naazreetitti dhalatee jedha. Yesuus nama Naazreeti jedha. Naazreeti dhalate hin jedhu. Eshi. Maarqos jenne Naazreetitti dhalatee jedha. Bakka itti dhalate dhaqee jedha. Holdoo na dhageeffadhume. Maarqos boqonnaa 2. La boqonnaa 4. Boqonnaa 6 lakkoofsa tokko natti fakkaata. Barbaaddu pauzii godhadhu. Eeruu sanatti pauzii godhadhu rakkina qabu. Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 15 banadha 53 banadha. Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 53. 53. Okay, 53 irraa akka ta'e. Yesuus fakkeenya kana hundumaa isaanitti erga raawwatee iddoo sana dhiisee in adeeme. Gara mandara kutaa itti dhalatee dhaqe. Mana sagadaa sana keessatti isaan barsiise. Itti dhalate eessa jedhaa? Itti dhalate jedhaami? Gara mandara itti dhalate jedhaami? Itti dhalate. Na dhageeffadhume. Itti dhalate jedhaami tibbeessoo. Yookaan deegaa boodee fi haadha baadha. Na dhageeffadhu.
Gaafii eegana gaafatte. Qoy daqiiqaa achi si deebisa. Itti dhalate jechaa jira. Itti dhalate moo itti dhalan? Godhe. Itti dhalanne iddootti maatii. Iddootti maatiin isaa Yesuus Kiristoos du'eera jettee amantaami? Iddootti Du'eera jettee amantaami? Eeyyee. Iddoo maatiin isaa itti dhalatanidha. Maatii isaatiin kan inni waamame. Okay. Eshi. Du'eera jedhee amana eeyyee. Ayyee gaarii. Ayyee du'eera jettee amanta. Waaqayyoon waadaa galeefii ture. Ergamoota Waaqayyoo siif abbooma akka gufuun dhagaan sin dhoofneen godhaa akka jedhe Waaqayyoon waadaa ni gane. Faarfannaa boqonnaa 91 irratti kan dubbate. Ayyee. Eshi. Gaafatti kadhatte kadhannaa keessiif hin dhagaa jedheen. Eeyyee. Waaqayyoon waadaa kanan gane. Waadaa maal gochuu? Waadaa kana ni gane waadaa sin tiksa ka jedhe san. Aha. Isa tiksuun haga dhumaatti isa tiksuudha. Suuta dhageeffate yeroo gaafii na gaafattu dhageeffataa jedhe deebiillee. Darbi kana. Dhiis kan. Eega siin taane deebis. Ayyee gaarii. Tibbeessoo jaarraa lammaffaa keessa namni Yesuus hin duune jedhee amanu jira moo hin jiru? Maaluma isin godhan garuu gaafii gaafachuu malee deebiin dhagahuun beektanii? Hin beektu ati? Hin jiru tibbeessoo naa deebisaa hin jirtu deegaan na duraa gubataa jira. Maaf gubachuu fedhen gubatiin yoo deebisii kennaa jiraadhe na dhageeffachuu qabda. Itti fufishii. Ayyee jaarraa lammaffaa keessatti qaamni Yesuus Kiristoos hin duune jedhu jira moo hin jiru? Hin jira warra maallaqaan bitamedha. Agnoosis maallaqaan bitamanii? Warra maallaqaan bitame Maatewos boqonnaa Yesuus Kiristoos hin duune warri jedhan jaarraa lammaffaa keessatti ni jiran galatoon. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaa ka'ee dhufee hin duune jennee jechuudha. Ayyee Yesuus Kiristoos maallaqaan bitame ragaa sii kenna qoy. Hawwaji godhi. Warra maallaqaan bitame akka inni ta'e ragaa sii kenna. Maatewos boqonnaa 28 daqiiqaan kee dhaabsifadhu daqiiqaan kee. Hawwaji godhi. Eeyya. Maatewos boqonnaa 28 na dhageeffadhu 28 12 irraa 11 irraa warri dubartootaa nan baasa qoy. Waa'ee du'a Yesuus irratti du'a Yesuus warri kana jedhan maallaqaan bitamanii sati jette. Eeyyee. Akkas naabaan yaala. 28 Maatewos 28. Ayyee. Lakkoofsa 11 irraa gad dubbisu 12 irra jira. Maatewos 28 meeqa? 11 irraa gad dubbisu 12 irra jira. 12 irra jira. Eeyya 11 irraa si dubbisaa warri as laalame daqiiqaa booddee itti qaba warri as laalaa argaartan. Maal jedhaa? Warri dubartoota utuu karaa deeman jarri kunoo warri awwaalichaa eegaa turan keessaa kaan gara mandaraa dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra hangafootatti himan. Luboonni warri hangafoonni manguddoota wajjiin wal ga'anii erga mari'atanii booddee. Waa'ee du'aa hawaasaa tibbeessoo keenya maaluma si godha yaadaraa. Yesuus Kiristoos hin fannifamne warri jedhanis hin jedhe warri itti fakkeeffameera jedhanii haasawaa turanitu jaarraa lammaffaa keessa. Warraqaan bitaman kan jedhu ragaan akka dhiisin jedhe. Fi hin duune kan jedhu illee tokkochumaa. Du'aa ka'uu si hin gaafanne du'aa ka'uu si gaafadheeraan ani du'uu si gaafadhe hin duune warri jedhaniis hin jedhe. Macaafa qulqulluu keessatti ragaan akkas jedhu hin jiru hin amanan kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jiru waa'ee oduu taa'e oduu. Jaarraa lammaffaa keessa warri hin duune jedhan jiru moo hin jiran? Ani hin beeku san macaafni qulqulluun ragaan nuun kennu hin jiru. Ayyee macaafni barattoonni barreessan macaafa afur bichaadha. Maal? Hojii Yohaannis ni fudhatta macaafa hojii Yohaannis Abukirippaa keessatti gashitanii jirtan. Hin fannifamneetti fakkeeffame malee jedha. Waa'ee macaafa qulqulluu kan fudhadhu naa kenni kana oduu biraa maal naa godha? Gaarii kanaa dabarru jamaa kanaa dabarru. Dhumate daqiiqaa. Lukaasitti eenyutu? Gite tokko kunoo kana tafedha. Tibbeessoo intana dhaabinaan jettee turti ani dhaabeen ture gidduudha. Ayyee gidee tokko tibbeessoo akkasiin jedhee tibbeessoo Lukaas qoratee barreesseemi. Lukaas duuka buutota wajjin nama ture oduu hin taane amanee achi isaanitti kan makamedha. Kanaaf dhugaa hubachuu qabu kanamarraa hubate. Qoratee barreesseemi siin jedhe kan isin jenneen wajjiniin ture tibbeessoo. Wajjiniin tureera isin hin jenne akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos yaani wajjiniin ture jedhee isin gaafanneen Lukaas qoratee barreesseemi isin jedhe yookaan lakki. Akka hafuurri isaa hafuura Waaqayyoo wajjin walii galeetti barreesse. Qoratee barreesse moo qoratee hin barreessin? Qorannaa maalii? Qorannoodhuma qorannaan qoradhee jedha. Qoratee barreesse moo qoratee hin barreessin? Tibbeessoo deegaan irraan fiti soqonni jaalala. Maal sirraa fita? Beekaa kana godhin tibbeessoo piliis. Maal sirraa fita? Qoratee barreesse moo qoratee hin barreessin tibbeessoo? Maal qorata? Seenaa miti bar macaafni qulqulluun jireennadha. Ayyee gaariidha. Lukaasiin kijibee jechuudha. Boqonnaa tokko yaatee Filaataatti Filoos qoradheen barreesse kan jedhu hin kijibee jechuudha. Ayyee xumurree jirra. Konkolaataa kennan inshaallah.
maal kunooti macaafni qulqulluun na bira illee jira bar maal jedha laal yaa ulfaataati aye tibbeso didde kunooti macaafni daqiiqaa shan kongirilijin daqiiqaa shan furan nama ko suuta jedhime inni biraa tokkoffaa asirratti maal jedha yaa ulfaataa jaallatamaa Tewofiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaan namoota baay'een odeessuun yaalaniiru. Okay, raawwatame. It's okay, raawwatame. As garagalee. Ayyee. Kongirilijin daqiiqaa shan naaf furan. As garagalee. Okay. As garagalee. Tokkoffaa mariin hadhaa si wajjin godhe marii akka kanaan dura ustaazota hojii yeroo dubbataa ture godhee miti. Yeroo marii goonu waan specifically mata duree mari'an irratti xiyyeeffataati kanaan dura akka godhaa turre yeroo mari'annu jechuudha. Sababni isaa waa'ee macaafni qulqulluun dhugaadha moo dhugaa miti? Waa'ee inni waaqa moo waaqaa miti? Kana ka jedhu miti. Kanaaf kan mari'ataa turre Yesuusiin inni macaafa qulqulluu keessatti barraa'e. Fi quraana keessatti jiru. Atammoo macaafa qulqulluu dhuftee wal bira qabuudhaaf yaalaa turte. Macaafa qulqulluu akkasitti miti kan mari'anne. Kan mari'anne macaafa qulqulluu keessa inni jiru Yesuusii fi quraana keessatti inni ibsame Iisaan tokkomoo garagara kan jedhu. Atammoo completely mata dureen garagara deemu. Wanti si dhaabuu didee fi disturbance uumuu diddaaf. Jechuun akka nu gidduutti yaadni jeequmsaa akka hin uumamneef cadhisee si dhageeffadhe malee kallattiin ati deemtee fi kallattiin mata duree marii kennaa garagara. So, ammallee jechuudha. So, kanaaf isa dhumaa daqiiqaa 5 jettetti konkluuzinii kenni xumuri. Achiin booda illee daqiiqaa 5 kenna. Ayyee, daqiiqaa 5 naa qabii. وقل جاء الحق فزهق الباطل إن الباطل كان زهقا ربي القرآن كيست يرو دبتو maal jedhee jira dhugaan dhufee jira kijibni immoo badee jira jedha alhamdulillah ala ni'mati al-islaami wal minna tibbeessoon qabxii dhuma tokko qabxii Yesuus Kiristoosii fi Isaan gargara godhu waan nama gaddisiisu tokkitti illee fiduu hin dandeenye tokkitti illee waan qabxii Yesuus Kiristoosii fi Isaan gargara godhu fiduu hin dandeenye tokkoffaa irratti waa'ee du'aa kan inni dubbatee fi faarfannaa 91 irratti akka waaqayyoon isa tiksee ol fudhatu dubbata akkasumas immoo intinaa irratti illee jechuudha macaa warri kanaan duratti turan fakkeenyaaf intinaani Ibiroota boqonnaa 5 lakkoofsa bara waaqayyo isa du'a isa oolchuu danda'utti kadhate kanaafuu waaqayyoon isaaf dhaga'e hin duune jechaa jira macaafa keessatti illee Yohaannis boqonnaa 7 qoy biloon konkluuzinii kennaatti moo barumsa kennaatti konkluuzinii waan akka yaani waan dubbatamaa ture irratti ibsa kennuudhaa bar konkluuzinii jechuun cufuudha guguunfaa jirra gadhiiseera kanaafuu tibbeessooni waan Yesuusii fi Isaa gargara godhu tokkitti illee fiduu hin dandeenye macaafa keessatti Yesuus Kiristoos hin duune jedhamee jira quraana keessattis hin duune jedhamee jira tokkoffaa inni lammaffaan immoo seenaa macaafolii kitaaba isaanii keessatti jechuudha fakkeenyaaf taariikuu fikrul masiih kitaaba jedhamu irratti macaafni jechuudha macaafni maal jedhamee jira Yesuus Kiristoos itti fakkeeffame malee hin duune jedhamee jira kitaaba Juudaa lammaffaa jaarraa sadaffaa keessa kan jiru jedhee Yesuus Kiristoos hin duune jedhanii warri agnosis warri eenyutu ajjeese warra Yesuus Kiristoos hin duune jedhutu ajjeesee fixe hunda isaanii tokkitti illee utuu hin hambisin warri hin duune jedhan hundi isaanii turaniiru garuu immoo quraanni maal tumsuu dhufe jecha dhugaa ibsuu dhufe Yesuus Kiristoos hin duune jedhee tafsiirul ahadil jadiid keessatti yookaan immoo kitaaba intinaan barreesse jechuudha intinaa maali waliin baarkelii yookaan komantarii arabaa beekamaadha waliin baarkeliin maal jedha jaarraa lammaffaa keessatti Yesuus Kiristoos hin duune jedhamee dubbatamaa ture amalu Yohaanna hojii Yohaannis jedhamee fuula 97 irratti Yesuus Kiristoositti bi'annahu shubbiha lahu isatti fakkeeffame malee hin ajjeefamne jedhee daayirektii dubbataa ture kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jecha hin duune jedhullee ofirraa kaasee osoo hin taane jaarraa lammaffaa keessatti illee dubbatamaa ture inni immoo Nabi Muhammad immoo alayhi salaatu wasalam kanaafuu akka hin duune dubbatamaa ture tokkoffaa irratti tibbeessoon macaafa isaayyuu utuu walitti hin araarsin macaafa isaa Yesuus inni tokko kan Maatiyoositti dhalatu inni tokko kan intina bakka garagaraatti dhalatu inni tokko ilmaa baluu jedha macaafa isaa utuu walitti hin araarsin dhufee anaan mormuu dhufe jalqabatti tibbeessoo keenya wannatti gochuu qabu qur'aan macaafa kee walitti araarsiti macaafa kee keessatti Yesuusiin tokko bicha godhiiti hin dubbatta xumura irratti haga daqiiqa 5 an xumuruuf hin baatu walii galla moo hin galu abshir hin ba'u okay
Naam. Ish. Odarra intanaadha waa tokko ibsina waan ta'eef. Ayyee. Kanaafuu tibbeessoon keenya kanaafuu jalqabatti macaafa kee walitti araarsuu yaali walitti fidachuu yaali komaantarii dubbisi yaa tibbeessoo keenya macaafni kee kanatti fudhattee jirtu macaafni afran waan dura Yesuus Kiristoos mirkaneessuuf fudhatan garuu sanaan duratti macaafa baay'eetu ture Amaalu Yohaannaan jira Barnaabaas jira macaafa baay'eetu ture macaafa jaarraa lammaffaa keessatti ture maaliif hin fudhanneet Amaalu hojii Yohaannis jedhamee kan barreeffamee jiru macaafa du'a Yesuus Kiristoos bichaa intinaa godhatu furuuf godhattee fudhattee dhufte sanuu du'a keessattuu wal dhaba mee gidee tokko baasee sitti agarsiisu baasitti agarsiisuun duratti fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos gaafa qabamu humnaan qabamee jedhan inni tokko immoo lakkee ofiif gadi itti ba'ee of qabsiisee harka isaa walitti dhan kanaafuu tibbeessoo keenya Yesuus Kiristoosiif gargochuu jettee dhufte waan tokko illee gargar hin goone lammatti inni lammaffaan immoo kan waan sila dubbataa turre keessaa jechuudha gaafiin an gaafadhe keessaa gaafiin tokko ittiin kan naa deebi'een jiru maaliif jennaan akka waan Maatiyoosiif intanaa Yohaannisii fi yaanta maali Yohaannis tokkoffaa irratti intanaa quban qabu yaani Yesuus hin quban qabu utuu quba qabaate obboleetti Maariyaam obboleetti haadha Yesuus hin jedhu obboleetti haadha Yesuus hin jedhu macaafni isaa Yesuus hin beeku Luqaas qoratee barreesse Maatiyoosiin immoo du'a keessatti Maatiyoos humnaan qabamee jedha Yohaannis lakki humnaan hin qabamnee jedha utuu barataa ta'anii maaliif wal dhabu jarri kun utuu barataa ta'anii maaliif wal dhabu macaafa kee jalqabatti yeroo qabamiinsaas yeroo ajjeefamiinsaas hundi macaafa keetii wal dhabu kanaafuu jalqaba Isaa fi Yesuus gargara jechuun dura Yesuus meeqan lallabaa jira kan Yesuus kan Maatiyoos lallabaa jira jettee hubachuun kee dirqama kanaafuu xumuree jiratti fudhadhu. Okay. Kau kerana dia besar. Ishi. Aja dulu kata. Daika nak abda. Nak abi aku makar update ishi. Okay, sikap baba. Ishi. Thank you. Tole. Obolota ko. Jalqaba waa'ee ebalutu barreessee macaafa qulqulluu irratti dubbachuu keenna dura jalqaba nabiyyi Muhammad obboleessi koo akka ragaatti godhatee kaafataaru ammallee jalqaballee irra deebi'ee dubbadha tanan dagatina gaafa jalqaba ergaa fudhatu achiin booda ka jiru miti achiin boodatti ka barraa'e miti achiin booda rabbiin na dubbatee Jibriiltu na dubbatee maal ka jedhe akkuma jalqaba siin hin jedhe filsifinnaan jalqabaallee ka giddu galeessaallee ka xumuraallee Muhammadimaaf Muhammad mataasaatu akka nama nutti gashuu barbaade sababni isaa gaafa iqraa jalqaba jedhamuun eenyutu jedheen waan natti dhufe ani hin beeku jedheeti maal eenyuun gaafate haadha manaa isaa gaafate iqraa bakka jedhamutti amma bakka biraatti kan dubbate iddoo ati naabataa turte jechuudha waa'ee iqraati kan dubbataa ture. Okay iqraa yeroo jedhamu eenyutu akka jedheen inni nun beeku dhaqee nama biraa gaafate jechuudha kanaaf bu'uura dhugaan taaneen deebi'ee dhugaa madaaluun hin danda'amu gaafilee uumaanii deebiin hin jira. Kabiraa macaafa qulqulluu keessatti Yesuus macaafa qulqulluu keessaa garaagarummaa isaa natti himne nutti mul'ifnee jedhe obboleessi kee yeroo dubbatu inni macaafa qulqulluu du'ee lubbuu fi dabarsee dhala namaatiif kan kenna akka ta'u inni pooyintiin ijoon asirratti gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu kana booddee jedha macaafni qulqulluun kana booddee inni seera malee jiraatu sun hin mul'ata Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isaan barbadeessa mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isaan barbadeessa jedha. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isaan barbadeessa. Inni kan Quraana keessaa gaafa deebi'ee dhufu ganaa Jibriil ni dhuuf warra natti namanne kana jechuu dhufa jedha. Macaafa qulqulluu gaafa deebi'ee dhufu mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irraa kana booddee mootonni lafa kanarraa namoonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboonni garbichi birmaduun hunduu holqa keessa kattaa tulloota keessa gidduun baqatu lakkoofsa 16 irraa akkana jedha. Tullootaaf kattaawwan waammatanii nu irratti jigaa fuula isa teessoo irra taa'uu dura dheekkamsa hoolichaa duraas maal nu godha jedhu nu dhossaa jedhu jedha. Kanaaf inni macaafa qulqulluu gaafa deebi'ee dhufu eenyullee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Eenyuunis illee fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u. Gaafileen obboleessi koo gaafate is immense question. Eessatti dhalate ka jedhudha. Waa'ee Naazireetii fi waa'ee Beetaalihemiiti. Beetaalihem Naazireet maaltu walitti fida ka jedhu iddoo maatiin itti dhalatee fi iddoo itti Kiristoos itti dhalate kanneen iddoo dhaloota isaa jedhaa macaafni qulqulluun dubbata jechuudha. As isin garagalchee gara daqiiqaa koo gara xumuraatti fida. Kanaaf walii galatti Yesuus Kiristoosiin macaafa qulqulluu fi inni kan Quraanaa walumatti dhufu tokkoffaa ragaan dhaloota isaa kan Kiristoosii kan macaafa qulqulluu ergamoonni waaqarraa ragaadha. Urjoonni waan uume ragaadha. Foonaan keessa dhalate Yoosef wajjin ture ragaadha. Inni kan Quraanaa ammoo eenyullee biran turre Maariyaam bira kophaa ishee turte.
kophaa ishee temerii bira turte. Inni macaafa qulqulluu gaafa inni mana qulqullummaa seene Luqaas boqonnaa 2 irratti Yoosef namni jedhamu Hannaa isheen jedhamtu mana qulqullummaa keessatti isa kana eeggachaa turre jedhanii gammachuudhaan galateeffatan. Uduu inni hin dubbanne isaantu dubbate. Isa kan garuu quraanaa Yesuus himatu dubbate. Haadhatiyya gara isiin gaafa ummataatti gaafa isiin deebitu haadhatiyya ana akkana ergaa rabbiitti quraana naa kennameera jedhe. Levelii kamirra quraanni kennameef reefuu dhalataara. Ufii quraanatu naa kenname jedhe. Quraanni yeroo kam guddatee kennameef daa'ima harka qabattee gaafa ummataatti yeroo ishiin deebitu daa'imni dubbate jedha quraana irratti. Daa'imni maal jedhee dubbate? Ergama rabbi quraanatu naa kenname jedhe. Quraanni yeroo kamitti kenname? Ufuun beeku. Yoo tarii akkas ka ta'u ta'e. So macaafa qulqulluu fi quraana keessa Yesuusiin jiru walittuu hin dhufu. Gaafilee jiruuf garuu deebiin jira. Yeroo kee xumureera marii gooneef galatoomii yeroo nafe haa xumuramu eebbifamii fayyaa ta'e wanti guddaan mari'anneef wanti guddaan aniifatillee mari'anneef ka beekuu qabnu tariitii as keessatti waan gaarii waan wayii namni argachuu hin danda'a. Aniifati wali ariifannee dubbataara ta'uu danda'a. Akka an beekutti tariitii anillee sitti himuuf akka beektuutti atillee natti himuuf ariifataara ta'uu danda'a. Sigalee. Kana wanta hin dubbadhe kan hundayyuu ragaa barbaaddan takka takkaan na biraa argachuu dandeettanii walii galatti macaafni qulqulluunii fi quraanni walittuun dhufu. Walittuun dhufu. Sababni isaa macaafni qulqulluun ilma waaqayyootu dhufee ragaadhaan mee taamiri mati jettuun illaa ta'u akkasitti macaafota kakuu moofaa mirkaneessee seera Musee mirkaneessee kan faarfannaa mirkaneessee achiin booda immoo raajota jiru mirkaneessee jedhe. Kana waliigalatti kanaaf asumatti raawwadhaa guddaa galatoominaaf eebbifamii yeroo biraa walitti deebinaa yeroo eebbaanaaf qabaadhu. Gidee tokko tibbeessa waasi gaafadhu. Homaan hin gaafatin. Yoo eeyyamamaa taate. Lakki homaan hin gaafatin. Amma beekan ni gala dhumataara waan ta'eef. Ibsa kennuu qaba kanarratti. Ayyee. Ayyaana ta'atillee achitti itti Ayyee ibsa kenni jedhe. itti fufachuu walitti deebinaa. Tanki. Ayyee ayyaana taate. Fayyaa ta'e. Ibsa tibbeessa eebbifame. Fayyaa ta'e. Tibbeessa. Bina galaaf saata tashalla galaaf ibsa kennitanii waan isaan dubbatan irratti. Waa'ee dubbate irratti. عبد الفتاح كنت حسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرت من أقوم. Nagaa keessanii. نجا كيساني. Alhamdulillah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ تقلت يا جماعة. Akshir nangalcha masu kari mari basena wallolu rajirtammo والله بيك أميرة كيسا قالت بس. mal tutte ante mal tutte rabbin khairiya gonu mana yar rafte gadifta يا سوسي فيزا كذا 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 فيزا دي فراتي كذا سي قالي أجمع أميرة كيسا قالي. أيه إن شاء الله واني إني رتب بدأ ترى سنة سكنة أيه ده كيف فداني. أنا في وجراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ما شاء الله فيديو كيتشو في مليوني كان أستاذ فتاة جلا كباجرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا عم فيديو. ما شاء الله رب جالته ربين سي بركتشيسو سينجدا tokkoffaa mata duree dhufeef dhiisee mata duree biraa haasa'uuf callisee baay'ee yaalaa ture. Mata duree waa'ee qura'aanaatii miti ture. Inni callisee waa'ee qura'aanaatii fi waa'ee gara Nabi Muhammadii fiiga. Irra hedduun isaanii waan qura'aanni kun akkanatti ibidda isaanitti qabeef ni beekna. Qura'aanatu ragaadhaan ka guutameedha. Qura'aanatu ifaan ka guutameedha. Qura'aana fuuldura dhaabbachuu hin danda'ani. Qura'aanni yoomuu injifataadha. Kanaaf qura'aanni isaan gubaa ifa kana fudhachuu diddaaf ragaa quubsaa isaa kana fudhachuu diddaaf irraa dheessanii. Qura'aanuma kana bakka jechuun garuma qura'aanaa kana fiigan Nabi Muhammadin illee alayhi salaatu wassalaam wanti akkanatti isanii irraa dubbachuu barbaadaniif isaantu
jaalalaan qalbiidhaan onnee addunyaa guutuu boojee Allahu akbar. Mee suuraa tokko hin qabu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam herreegame. Mee suuraa meeshaa tokko kan Nabi Muhammad jedhamu hin qabu. Osoo suuraa isaan argin namni biiliyoonota olitti lakkaa'amu hordoftoota isaa tammasaa kanatti herreega. Kanaaf akkamitti namni suuraa isaatu hin argamin jecha qofaan akkamitti jaalalaan addunyaa kana guutuu booji'e ka jedhu isaanittuu gaafii ta'eera jechuudha. Isaan amma addunyaa irratti beekamoo dhiisiitii namnummaa muraasni isaan hin beeku viidiyoo irratti ba'anii iyyaa oolanii nama arrabsaa oolanii amantii illee arrabsaa oolanii waan fedhan jaalatamuuf yaalanis addunyaa irra beekamoo dhiisiitii Oromoon qofti nu aga isaan beektu nu uyyuun beekna waliin. Akkasi ummanni baadiyyaa jiru ummanni miidiyaa hin qabne. Kanaaf Nabi Muhammad hayyama rabbi sagaleen kiyya jira muciteera Gidduudhaan citee deebi'e. jira ami Gidduudhaan citee deebi'e. okay tal kanaaf hayyee taate hayyeesh gabaabsee yoo dubbadhee ragaan hardhaa gaafii gaafatamee dhabee jira. Inni tokkoffaa Yesuus Kiristoosiin inni hordofaaru haati isaa abbaan isaa ka hin beekamnedha. Tana sirriin qabadha. Kan macaafa irratti Yesuus Kiristoosiin tibbeessoon hordofaaru haati isa dhalte iyyuu abbaan isii hin beekamu. Haadha hin beekamnetu isa dhale jechuudha. Akkamitti nama hin beekamne haadha nama hin beekamne irraa akkamitti dhalata? Namni nama hin beekamne irraa dhalate diqaalaadha jedhamaa beeka akka macaafaatitti. Kanaafuyyuu Yesuus Kiristoosiin ufumaa keessanii arrabsaartanii tana sammunnaa qabadhaa hundi keessanuu. Haadha isaa wallaalee jira. Abbaa jechuudha. Abbaa haadha Maryam. Mee kiristaanummaan tokko abbaa Maryam nuu himaamee ragaa waliin koottaati ol ba'a macaafa keessa irraa ragaa nu fidame hin jiru. Abbaa hin beekamnerraa akka dhalateeti jechuudha. Subhaanallah. Kun immoo waan hedduu nama qaanfachiisaati. Ka Qur'aanaa ka hadiisaa ragaan deebiin argamee jira. Gaafii gaafatameef immoo ni deebii dhabee jira. Sanuu dallansuu waliin Qur'aana irratti kijibee ba'e. Dabalataan ammallee kijiba inni kijibe keessaa tokko Yesuus Kiristoos Qur'aani naaf kennameera jedhee jedhe. Hin kijibe kanallee inuma afuufe inuma xannise. Namni guddaan fedhellee yoo Qur'aana irratti kijibu taate inni Qur'aanaa gadi. In kijibe ma jennaan Qur'aana irratti kijibe. Osoo isa kabajinuu Qur'aana irratti afuufe. Qur'aana irratti xannise. Gaafa osoo nuti kabajinu Qur'aana irratti kijibe. In afuuftee jennaaniin. In kijibdee jennaan. Maaliif jennaan Qur'aana irratti kijiba waan ta'eef. Qur'aani naaf kenname hin jenne inni. Kitaabni naaf kenname jedhe malee. Maa daa'imni xiqqaan hin dubbatu jettee yaaddaati. Harreen hin dubbanne macaafa kan keerratti hin beektu kana. Harreen dubbatee bar ka daa'imni dubbatte wayya moo ka harreen dubbatte wayya. Rabbiin harree dubbise sun daa'ima kanan dubbise jettee yaaddaa sammuu akkamii qabda. Xiinxalli kun mucjizaadha dinqiidha daa'imni dubbatuun. Rabbitu dubbise malee inni dandeettii isaatiin hin dubbanne. Rabbituuyyuu akka inni dubbatu isa taasise. Harreetu dubbate jedhaami macaafa irratti. Bar harreen bal'aamiin maana dhoofta. Ani jireenya kan kee guutuu ani akkanatti akkana sii ta'an jetturre ani akkana sii ta'an turre. Ani maal badii maal sirra dalageera. Maana dhoofta jettee dubbattee jedha harreen. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 irratti jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos alayhi salaam daa'imummaadhaan yoo dubbate rakkina maal qaba? Mucjizaadha kun dinqiidha jennee dubbanna nuti. Rabbitu isa dubbisee jennee dubbanna nuti. Namni harreen hin dubbatti jedhee yaadu gaafa Rabbiin daa'ima dubbise maaliif dubbatti daa'imni jedheetiin gaafii gaafata? Rabbiin dubbisuu hin danda'u. Kana sammuu kan kee marammariisiin jenna. Kaawwani silaa baay'eetu jira wanta dubbii isaa irratti ani itti kennu ammaaf ni gaa inshaallah. Bakka wayii deemu hedallee naa jajjabaadha guyyaan illee guyyaa jumu'aati.
صلوات اللي رقم ربي رتبوسا عليه الصلاة والسلام. أولما قاري أولما قمتشو سنيهاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة الله اتفقوا إن شاء الله جل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام السلام. نظام الدين ياسين قال شا دلنتا. أفورا بفنتني ساعتين سلادني جايتني جراي. jalqaba irratti maashaallah jazakumullah khairan zaadakallah fama wa ilma rabbi sifa dabalun sin jedha mariin das nama jedha wanti wanti beekamuudha qabu waa'ee ammootiyyuu quraana aslii san irratti jechaadha wanti inni dubbateetiin hin ture tokko maal inni jennaan jalqaba gaafa jibriil itti dhufu sana jechuudha. Wanti sunis inni islumaafiyyuu dubbiseeti miti quraana sin dubbisne hadiisa sin dubbisne yaaduma mootii mataa isaa irraa mootii ka'eetiniin kan inni falmu sun rakkoo tokko hin qabu osoo ammootii kitaaba kan dubbisanii ammootiyyuu gaariidha osoo kitaaba dubbiseetiin mormee gaariidha maashaallah maalumaafiyyuu marii haala gaariidhaan geggeessitee obboleessa kan koo biliyoon galatoomii rabbiin ammootii fahmisiif haa dabalu beekumsallee rabbi fahmisiif haa dabalu. warri manas taap gootanii warri koppilinkii gootan isin hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jenna inshaallah taani ammootiyyuu salaata booda inshaallah walitti deebina salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.